Ashama harka fuunee maatii keenya nageenya waaqessiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyo sin jirtu jajjabaattu maatii keenya nuti nagaa keenya galanni waaqaaf haa ta'u asiin nugee kan burus waaqatu beeka naguma jirra sin nagaanoo jirtanii fayyaa keessanii akkamii kan biyya keessas biyyan baatis jirtan ta'ee naguma jirtanii nageenyi keenya bakka jirtanii sin akka qabu siniin jechuu jaalannaa. Nuti nagaa keenya galanni waaqaaf haa ta'u jirra sin naguma nu jirtanii siniin jenna. Egaa nutis naguma keenya kaasunis anis jirra siniin jenna. Egaa maatii keenya arramus adduma kootiin dhufee adda kee maaliif uftee jechuu keessan hin oolu. Sammuna kanaaniif kaasuun adda adda hojjenna. Innis guyyaa tokko viidiyoo gadiis akkasana fakkaate garuu ani hin jiru bira viidiyoo hojjetee jira na fakkaate. Na ilaale ani jechuudha. Jechuun biyya hin jiru maatii bira deematan ture. Kaasuun viidiyoo akka hojjete garuu YouTube irratti argeen jira gina dhaggeeffanne waa'ee maal akka hojjete. Inni akkasiin hin jea ani nagaa kooti sin naguma jirtanii sin hin jea maatii keenya. Egaa akkasii egaa arra sababbiin kophaa kiyya dhufee fi maal jettanii maali ayyuu jettan jechuudha. Samoona baay'ee keessan gara koomentiitiin ta'ee gara keessatiin illee yaada baay'ee gaaffii baay'ee na gaafatan jechuudha. Obboleewwan keenya nama baay'ee na gaafatee ture gara keessatiinis gara immoo akkuma isiniin jedhe koomentiitiinis jechuudha. Waa'ee keessatti viidiyoo lammaffaa irratti viidiyoo kan kaasuun gadii seen duratti gadhiisne tokko waa'ee daa'imti keenya lama akkasumas ana qofa hojjetamu kaasuu wajjin hojjenne na fakkaata viidiyoo san kaasuma wajjin waa'ee qaama daa'imti keenya dhiira moo dubara kan jedhu innaa isarratti jechuudha baay'een keessanii duguma daa'imti keenya lama jennee achirratti barreeffama irratti barreessine duguma bal'axuu lakkuu waa'ee daa'imti keetii duguma lama garaa qabda jettanii gara keessatti nama baay'ee na gaafate keessattuu gara teelegiraamii fi waasaappi yaani innaa garuu sin hin deebisne hunda keessaniif iyyuu nama tokko hin deebisne akkam sin hin jedhe biyya hin jiru ture akkama akkasii waa'ee daa'ima keenya ilaalchisee dhugaa dubbachuudhaaf warri na eebbistan illee ameen waaqayyoon nagaa si haa hiikuu nama sanii si haa ga'u akkuma garaatti baattee harkattis baadhu warri naan jettan ameen siniin jedhee jira. Innaa daa'imti keenya akkuma jenne saala dhiira moo dubaraa ani beeke garuu dhugaa dubbachuudhaaf kaasuun hin beekne ittiin himne jechuudha. Inni biraa ammoo lamaayii kan jedhe jettanii lamaa oguma lamaayii daa'imti keemmoo tokkoon haa warra naan jettanii na gaafatan daa'imti dhugaa dubbachuudhaaf tokkuma jechuudha. Takkuma yookiin tokkuma jechuudha. Maaliif lamaa miti ani osoo lamallee ta'e dhugaan disne jedha gizee tokko daanii indoo gilgilii gizee tokko daanii gizee tokko guddisa waan ta'e osoo lama ta'e dasna jedha garuu lamaa miti jechuudha. Daa'imti keenya tokkuma lakkuu miti ani lakkuun hin jaalladha dhugaa dubbachuu duraan hin jaalladhu garuu gina amma osoo dhiiraaf dubara ta'e waaqatti garuu hundumtuuyyuu osoo dhiiraaf dubara ta'e ani dasna jedhaa ture takkuma daa'imti keenya jechuudha. Innaa lakkuu miti oduu lakkuu ta'e dasna jedha namni baay'ee garuu lakkuu nama cinnaqaa yoo guddisan irratti ulfaata. Akkasumas immoo bakka inni ulfaatee jirani ani gine osoo lama ta'e illee dasna jedha. Kan namaa guddisu tokkos ta'e lamas ta'e kan namaa guddisu waaqayyoodha waan ta'eef innaa kanaaf tokko siniin jechuu barbaada lama miti siniin jedha. Akkasuma namni obboleewwan keenya immoo kan erga akkamii ulfi namatti ulfaata warri deessanii hin argine warri na gaafatan jechuudha. Namatti ulfaata nama dadhabsiisa akkamsi godha warri naan jettan illee baay'ee jira koomenti. Gara teelegiraamiitiin dhugaa obboleewwan keenya baay'ee na goolchiise jechuudha. Innaa ulfi dhugaa dubbachuudhaaf anas yeroo jalqaba waan ta'eef baay'ee tokko natti ulfaata jechuudha keessattuuyyuu hirriba irratti ulfaata
akkasuma egaa ka abbiinis hin jira maali biyya hambaa namni hojjete akka biyya keessaa kanatti amma warra biyya keessummaatti fakkaatu nama baay'ee arga garumaatti fakkaatu nuti asitti dadhabnee ufnaa asitti immoo hin dandeenyu kan daa'ima garaatti baannu isaatu ofii keenya koo baay'ee hin dandeenyu gaa dubbachuudhaaf humni keenya baay'ee uumateetti ጊዜ isaa 24 jinnaa irriba ofisaa lama sadii rafna hin beektu waan ta'e biyya hambaatetti irra caalli irriba kan guddate isaa sharrafu yoo jiraate malee baay'een isaa lama sadii kana rafna kaasaa afurii olii baay'ee kan rafu hin jiruyyuu kanaaf godaati sassan wajjin jedhee namatti hin ulfaata dhugaadha. Anas garuu amma natti ulfaachaa jira malee durumaa natti fakkaanne irriba irratti akkasumas warri deessanii beektan jechuudha. Akkamitti anam akkatti rafan hin beeku jechuudha. Akka yaada doktorri akkana jedhee nutti malee hin beeku gin namni garaatti baatu akkuma argetti rafu bakka akkatti rafuutu jiraa jedhan garaa rafuun hin jiru. Duddaanis rafuun hin jiru maal jedhanii warri beektan koomentii irratti na barreessaa na gorsa naaf kennaa isiniin jedha warroonni tanaan dura deessanii beektanii baay'eetu jira waan ta'eef danda'eetti illee biyya hambaa hojjechaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Ijoollee ofii guddisuuf of jijjiiruuf jedhee kan biyya hambaa deeme akkasuma egaa wanni anaaf haaraa waan ta'eef garuu abbiin guyyaa sonteen galgala irriba irratti na cannaqa jechuudha. Innaa kana malee wanni biraa hin jiru dhukkubbii immoo ana dhugaa dubbachuudha. Yaada gisee tokko kan warra mataa ana dhukkuba gisee tokko hin jira miti yeroo namni fayyaa ta'e kan hin dhukkubsanne hin jiru jechuun garaatti baatan osoo hin ta'in garaatti baatan gadaamessi namaa illee hin jijjiirama waan ta'eef nama dhukkubuu hin danda'a jechuudha. Maaliif haa gadaamessa daa'ima garaa keessa jirtu sanirraa kan nama rabbasha jedhu doktoroonni jechuudha. Innaan immoo galata waaqayyo wanna dhukkubillee hin qabu garuu hin jira miti yeroo akka baay'eetu jira jechuudha. Mallattoo baay'ee namarratti agarsiisa waan ta'eef inni hin jira malee akka nama dhukkubee baay'ee hin ciisanii dhukkubbii jalaallee hin ciisuu si jamma hin jaaladhu jechuudha. Akkuma fe'uun dhukkubillee hojii dabalee bakka hojjedhe sanii narraa qalal jabalee dhukkubee jalaa hojiis dominatti hawaasa jechuudha. Innaa kana siniin jedha maatii kiyyaa. Galata waaqaan dhukkubnee agarsiislaay amma immoo kanaan nagee kan kanaan boodattillee waaqatu beeka kaannaa keessaniin na yaadaddaa waaqayyo nagaa nama sanii nu haa jedhu nama harkatti baatu waaqayyo nu haa godhu kan immoo yuukubbii kanas akkanumatti na qallalchu waaqayyooni dhugaa dubbachuudhaaf nama yaaddessa maaliif agadaatti gara keessa gabuututti baay'ee nama yaaddessa dhugaan baay'ee yaadde jechuudha. Maal bakka yeroo jalqaba waan ta'eef yookiin waan duullee irratti fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko na yaaddesse amma daa'ima gaafa deesse akkana namni akkana goota wanaan jedha wayini sanuyyuu gaa irraa hafaa hin jedhe dhugaa bakka maaliif waan dura hin beekneef nama sodaachisa baay'ee tokko nama sodaachisan immoo durumaayyuu akka da'iisa irratti baay'een tokko sodaadhan yoo namni da'oo kanatti cannaqama akkana taa'oo jiran baay'ee tokko sodaadha jechuudha. Innaa kaannaa keessanii yaadaddaa isiniin jira obboleewwan koo sanirraa kanaaf egaa hunduu nagaadha nu biratti galata waaqayyoo harka kennineef gammaasitti xiqqoo ammas ganaadha deesniin xiqqoo achi siiqa waan ta'eef ganaadha gaa kaasuun nuti rakkoo nama hin qabnu jechuudha. Kaasuma jiina wal gargaarra hojjenna kan waan hojjennu waan hundumaayyuu kaasuunis gooba ziidaa jaarsa akka kaasuu kan isiniif haa kennu. Inni hojjeta waan hundaan na gargaara bakka dhugaa waan hundaa jechuun akka dubartiitti na hojjeta kaasuun ani dadhabe jedhee bakka hojiitti giddee kan hojjetu jiru maaliif dadhabnaan naliisa inni hojjeta kaasuun egaa biddeen bichaa kaasuun biddeenis immoo godha garuu akka dubartii sanitti sirreeffatu malee waan hundaa hojjeta isiniin jedha kana fakkaata egaa warri immooyyuu kana bitanillee maaliif nama ta'e kan ilmoo nama hin jiru kanaas sinaa ga'u warra heerumnes immooyyuu heerumtanii nama kan argita waaqessi naa ga'u siniin jira egaa hunduu ilmoo malee hin bareedu waan ta'eef innaa kana fakkaata siniin jira maatii keenya gaafii keessa inni biraa gaafii obboleettiin keenya tokko na gaafate gaafii kana kaata bal'atuwatti akka yuutuubaroota kaanii
diddibattee yookiin ammoo iyyuu meekaappii fayyadamtu akkasuma immoo aartee mataa keessatti fayyadamtu jettee na gaafattee turte maaliif fayyadamnee naan jette moo aannan qabdu biizinesii akkasitti hojjettuun hin qabdu naan jette dhugaa dubbachuudhaaf egaa gazzabni jiraachuu baatus waan na fayyaada jechuudha. Ani gazzabaa beektii miti immoo kan meekaappii fayyadamu ofii kiyyaa buna qaba jechuudha manatti. Meekaappii jechuudha. Bitee tokko gizee biyya arabaatti dhufe iyyuu jechuudha. Injira asitti illee gizee tokko sargiyaa kan bitee injira sargii jechuudha. Inni inni bitee malee fayyada. Ani waa keessa akkuma meekaappii jibbu waan tokko hin jibbu. Meekaappii fi uumaan heerii kan mataa kana jechuudha. Wiyyee yookiin hartee jiran akka isaan jibbuutti waa tokko hin jibbu maaliif seeta uumaan heerii irratti goddaa yookiin shurubbaan keeda kana nagee na bareechee maal na godha gin yoo yookiin guyyaa afur guyyaa shaniin booda ofirraa yoo hiike matumatti ati kiyyoo tagattee hafa inarraa deema jechuudha bareenni sun narraa kaa'ama wanna bareenni namarraa ka'amu maal faayidaa qabaree kan namarra hin turre kan namarratti hin hafne maal faayidaa qaba ani dhugaa dubbachuudhaaf meekaappii ta'ee kanuma dibatanii chappistii immoo chippistingii kanuma hin fayyadamu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani fayyadamu. Yoo fayyadamellee kan bishaanii jechuudha gizee tokko. Innaa ani fayyadamu kana malee gazzaba beektii miti dhugaa meekaappiin hin qabu manaa jechuudha. Garuu waan addas hin jedhu. Tokkoffaa fuula balleessaa nama erga daa'imti garaatti naafuu beekee dhugaa fuula kee baay'ee tokko na qayyare jechuudha maaliif mallattoo adda addaa namarratti agarsiisa fuula nama qayyaraa amma nama tokko yoo ulfa taate dubartiin fuulli hin bareeddi jedhanii miiratti ana garuu fuula nan bareechine na busheecha mucaadha moo dubartiidha jetta warri namni akkanumatti yoo michee yoo ta'e fuulli maali ta'a akkana ta'a yookiin bareeda yookiin bushaa'e oo mucaas ta'e akkas jira sinoo maal jetta namni beektaa hin jirtu ani garuu hin beeku dhugaa dubbachuuf dubartii ta'e nama bareecha ta'e oo dhiira ta'e hin beeku garuu namni baay'een beeka. Ani immoo iyyuu garuu erga garaatti naaf fuula kee baay'ee tokko na qayyare jechuudha. Akka maadaatti illee jedhee ta'ee bakka akka baay'ee na jijjiire fuula kee doktora biraa sannaan bakka ulfa garaa jiruuf gadaamessaa fi fuulli keessa jijjiirame innaa kanaaf malee wanta biraatiif miti naan jedhani akkas isin hin jedha maatii kiyya egaa kana fakkaataa ani meekaappis uumaan heeris ani hin jaaladdu sijjemma dhaloota kiyyarraa hin jaaladdu wannuma akkasii kanuma uumaan heerii akka jibbutti keessattuu wayin meekaappiillee hin jaalladhu maali godha faayidaan qabu bara fuula namaa balleessu malee. Yeroo saniif nama bareecha yeroo proogiraaminoo jiru gizee bakka nama jiru fayyadamanillee yookiin immoo fayyadamanii mana keessatti ammoo faayidaan qabu nuti immoo gizee baay'ee gadi hin baanu akkuma sirriitti anaaf kaasu waan ta'eef akkasuma hojii gibbii keessatti asumatti waan hojjennuuf jechuudha manuma keenya cinaatti waan hojjennuuf nuti baay'ee gadi hin babbaanu hin ba'us jechuudha kaasuunis hojii isaa waan ooluuf anis immoo hojii kiyyaan oolaa baay'ee gadi hin baanu meekaappiillee bakka itti fayyadamnu hin qabu anis ijjama fayyadamulleedha. Dursuma gaduu ba'ee jechuudha fayyadamu. Kan waaqayyo nuu kenna namaa kenna bushaas ta'u bareedas ta'u meekaappiin nama bareechee isaatiin booda namarraa fadu maallee faayidaan qabu isiniin jala maatii koo egaa sagalee isinitti hin dheeressu egaa kana fakkaata yaadni koo daa'imti keenyallee tokkummaa isiniin jira. Egaa kana fakkaata eessa jirta kan jettan immoo magaalaa Sallaan jiraadhaa isiniin jira. Viidiyoo isinitti hin dheeressu nagaanaaf ta'a horaa bulaa isin jaalannaa bakka jirtanitti waaqessin wajjin haa ta'u isiniin jenna. Ciao.